Telegiraamiin gaa waan faayidaa guddaa qaba fida jira siitingii haarawaa har'a booda telegiraamii keessan abbaan fedhe nam takka sin xalafuu hin danda'u akkaawuntii telegiraamii keessanii haak gochuu hin danda'u jechuudha nam takka telegiraamii keessan xalafuu hin danda'u jechuudha siitingii kana yoo sirreeffattan waan faayidaa guddaa qabu fida jira jechuudha telegiraamiin siitingii kana yoo sirreeffattan namni fageenya taa'ee isin bira taa'us akkaawuntii keessan argachuu hin danda'u telegiraamii keessan xalafuu hin danda'u jechuudha kanaafuu siitingii kana haala kamiin akka itti banattanu sirreeffattanu isin agarsiisa laayikii xuquran akkasuma gaafii kee qabaattan komentii barreessu Nafana turasin jira appii telegiraamarraa eegasentanii siitingii kana akkasuma itti banachuudhaaf appii telegiraamarraa gubbaa tuqaa sadeen tuquraan siitingii bakka jedhu geessanii seentanii privacy and security bakka jedhu seenuwaan asirratti paaksii ka jedhu kun haaraa ba'ee jiraachuu akkuma iimoodhaa fi tiktookii feesbuuk irratti illee waasaap irratti illee waa baay'ee irratti gadhiifamee ture jechuudha garuu amma telegiraamii irrattis dhufee jira jechuudha paaksiin kun paaksii kana ofii ka ta'e kana oonii gootu oonii gochuun faayidaa guddaa qaba bilbila keessa irratti eenyummaa keessan keessanii ibsu paatarni yookaan qulfii bilbila keessanii kan isin gaafatu ashaaraa kan paatarni jechuudha namni biroo ashaaraa keessa fayyadamee bilbila keessanii waan hin dandeenyeef kana isin gaafata jechuudha paaksii kana yeroo irra qaxuqtan create paaksii bakkee tuqanii tuqxu create haaraa uumuu jechuudha create yuun gootu haaraa uumtu paaksii asirratti lakkoofsa username telegram keessanii akka wal qunnamsiisu isin gaafata continue ka jette kaanee tuqxu barbaaddanis lakkoofsa itti username qofaan wal qunnamsiisuu dandeessu jechuudha continue ka jette tuquraan gara fuula duraa deemtu yoo barbaadan iimeeliyaas wal qunnamsiisuu dandeessu jechuudha sana booda ashaaraa qubaa yookaan paatarni isin gaafata ashaaraa quba keessan yookaan paatarni itti naqxu jechuudha yeroon sana isin gaafate sana booda haala kanaan paaksiin asirratti google paaksii waan jedha jira yeroo takka ashaaraan seentanii jirtu kana booda namni biraa yoo seene lama sadi isin jira jechuudha yeroo lama sadi seenuu kana booda yoo lama sadi irraan gadi kaatti isin jedhee yeroo asirratti tuqan ganjalaatti addi paaksiidha namoonni biroo seenuu kanaan paaksii telegiraamaa uumuu dandeessu akkaawuntii keessan icciitii keessan isiniif eegaa haala kanaatti banadhaatti fayyadama viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuun dagatana akkasuma chaanaalii telegiraama keenya namoonni telegiraama kootiitti jooyin gochuudhaan gaafii qabda ajjaatti gaafachuu dandeessu ni jira viidiyoo kana laayikii fi sheer godha.